carraaqataa baadiyyaa namni jaamu takka araarsoo Abraahim dhalataan gaara mul'ata laaftoo dirree magaalaa dhiiraa ammaa mojo ta'e kun torbaan takka keessatti maatiin isaa olaantummaa seeraatiin hin qabamne ani dabbal qaltuudha. Mee carraaqataa baadiyyaa wasumma wallaahi wabillaahi ilkariim rabbii naman tahin kalaman tahin sii kakadhe maatiin isaa hidhamuuf ta'a. Warda Warda Hello. Oromiyaa Raisa Jirtu orang. Wai, nanda geessu dabbaan. shabakaan qabdu bar Oromiyaa Raisir Dabbaan. Enggak tuh. Oromiyaa Ramo. Tiris Shawaa. Shawaa. Okay Oromiyaa Ra shawa jirti nama kana maqaa isaanii beektaa? Koi silkii taaniin hin dhufaa dhaabbadhu. Okay deema yaa silkii taani networking keessirra hin jiru waan ta'eef. Okay Khalid Silkii taaniin hin dhufaa dhaabbadhu. Ayye. nama kana maqaa isaanii beektaati? Thank you warri member na warri jirtan warri lilii darbu jirtan gaasi laati godhe na guutaa guutaa. Maate Nimbe akajaiba timbe. maqaa isaa kan dhugaa natti hime maqaa isaa kan dhalata. Magasa Shawaa kalau kira Araarsoo Abraahim dhalataa isaati inni kun. Alata gara mulatana gurawati. Firam shudde. Maal jettee? Gana gurawati. Alata gara mulatana gurawati. Lafto te magala dirate na numtana ju. Lagamo jote idumatan. Wallahi. Warra gaara mul'ata kun bar. Aboo Khalid sobin. Lugum wallahi. Nimbe kabar sa ama shudde fani beita mi khagara sanka. Isa faadhaan warra waliif firaa bari isa faadhaan warra firaa naannoo takka jechuudha. Isaaf fidee uummarra lama suuti deebi'e taraa duraa anuu bilbilaatiif hin ture. Suutitti dammaamin ture biraan fide yeetiin anaa ibbira fidu jiru qabamee anuu biraan fide jiru sambooda. Marraa lammadaa amma shooddeen faan deebisan isa. Wardaan agalchiif jaalatu. Okay maqaan isaa guutuun eenyu jette? Araarsoo Abraahim. Suutii hogganaa. Warri mudutara kiyyaa wardaan agalchaa gaa'is. Wardaan agalchaa warri mudutara. Sagaleen kiyya ni jira Khalid. Akka ajaa'iba jira. Dabbaan ni jirta. Ayye na mucaa maamishaa yoo kana agalchiif jaalatu tiyya. Mucaa tokko jira laa maamishaa nama jedhamu haa malee darbu jiru san. Okay. Eessan dhalatee gattee Khalid? Dhalatee gaara mul'ataa aanaa gurawaatti dhalate mucaan kun Araarsoo Abraahim jaama maqaan isaa kan dhalootaa jechuudha. Maqaan feesbuuk isaa dhiyoo tana jijjiire carraaqataa baadiyyaa jee malee tiiktook isaallee yeroo duraa. Mee taataa guraan akka jira guys. Mee warri koomentii oguuta kanoo takkaayyees jaa warri mucaa kana beektan. Khalid mee qoo yaada uummataa laallasii deeggara moosii mormarra hedduun namaa. Warri mucaa kana beektan oliin isin baasa takkaayyees jaa takkaanoo jaa dubbiin kan dhigeetu nu godha. Okay, gaara mul'ataa laaftoodha warri beektan. Khalid namni kun yes jaa namni kun noo jaa kamire. Warra noo joo kana galchi warra. Abo ruudee sana ol baasi jaalatu tiyya ruudee kanaan amanala ruudee kanaan amanala. Ruudeen kun suudii keessatti kun nama ija qabu ijoollee suudii tana keessa namni tokko ija qabu mucaa kana nama ruudee jaamu san ol galchi. Mucaa ruudee jaamu san. Ridwaan sanee yaa ruudee sana galchi jaalatu nama ruudee jaamu san. Nama. Okay, wardaa gaafannoo guutaa qaba wardaa. Wardaa. Dabbaan. Nama kana maqaan isaa eenyu maqaan isaa kan dhaloota? Kaminni mee? Kana duuba kana laa waan akka namaa tana laa. Ni mul'atti? Gaala tolchaasi? Gaala tolchu jira bar. Dhoqqeerraa moo biyyeerraa? Udaan isaa irraa tolchu jira gaala. Maaliif laa inni? Maqaa isaa ni taate? Hin beeku maqaan isaa maali? Nama? Maal fakkaata mee ilaali? Ashangullitti hin fakkaattu?
Inni nu gaala tolfame fakkaate innummaanu ashaangullitii tolfame. Hayyuu Moronooti. Hayyuu Moronoo dhiisa. Maaltu yaa obboleessa kiyya maal ta'e irdaataa olii guuruu jirtaniifi? Inni kun Suudaaniidha moo? Suudaaniitu karaa Tigraay kanaan Oromiyaa seene moo? Isa Khaalid wanta Harargeen baa Suudaanii daangeessiti Harargeen baa? Suudaanii jedhu Daangeessi Soomaalii. Eessi daangeessitti? hin daangeessitu boo? Fuula Somaaleen gabree mucaayoo Suudaaniiti malee. Aara Suudaanii akkanaa miti. Somaalee fakkaata garuu. Somaalee Warda fakkaata. maqaa isaa kan dhalootaa ni beektaati? Ani sumaa umman harkee maalitti hin beeka isa? Okay, warda waa takka illee waan irraa beektu hin qabdu. Mee Khaalid diree deebiiti eenyummaa nama kanaa nu ibsi. Okay, jalqaba irraan galumaatti xiqqoo harti dhiyaattuuf. Maqaan mucaa kanaa Araarsoo Abiraahim Jaamaa dhalataa gaara mul'ataa laaftoo ta'e wayii magaalaa dhiira ta'e laga Mojoo sadeen kana keessa tokko immoo aanaa guraa ta'uu dhibbaa dhibbatti hin beeka. Gaara mul'ataa ta'uu dhibbaa dhibbatti hin beeka. Maqaan isaa Araarsoo Abiraahim. Iddoon itti dhalate gaara mul'ataati. Gurra jirtaniif moo? Okay. Namaa karaa qabame mucaan maal ta'e? Ni du'e lubbuu qo'e qaama. Iddu'e barbaadu jirraa qo'e ni du'e. Eenyu Khaalid namni wardaa biraa lamaan kun natti mul'atu maqaan isaanii. Namni gastii kasii jiru. Ridwaanii fi wardaa bira namni Ridwaanii fi Farahaan maamishaadha. Ridee. Okay. Namni fiidoo maratanii jira. Faraan ni beekama. Ridwaanii fi gurbaan kan fiidoo maratanii? Ridwaanii fi maamishaatu banati. Maamishaatu Ridwaan banatee? Okay. Ridwaanii waa'ee nama kanaa yoo waan beektu qabaatte meetti fuuf nutti. Ridwaan muti irra jirta muti irraa ka'e. Galatoomii dabbaal keenya gaafi bareeddu na gaafatte. Mucaan kuni akkuma Khaalijii kana maqaan isaa Araarsu. Amma dura feesbuukni isaa Araarsu ture. Okay. Araarsa nuti. Dhalootaan akka gaara mul'ataati anis ni beeka. Garuu inni aanaa inni ta'e gaarri mul'ataa kun guddaadha. Watarraa ol deebisi gaarri mul'ataa kun Harargee baa kun parsantiin 70 gaara mul'ataati. Dibeetanii meeqa Yaa saniifuu aanaa inni ta'e ni beekamu jennumaan kijibe. Garuu immoo inni Araarsu maqaan isaa gosta faamilii naa galchaa pilis faamii kiyya isin deebisaa guutaa kanaaf faamii dirree faamii keettu gosta faamilii waan akkana kana ni beekaa qoy. Gosta faamilii naa galchiif jaalattu maal jettee okay itti fuuf. akka inni gaara mul'ataa ta'ee fi akka inni maqaan isaa Araarsu tahee anillee hanga sakka ni beeka waan irraa quba qabuun gana sanii ol ni beeka yoon je aanaa isaa ganda isaa ni beekoon je tuni kijibaan wal uluuriyaa jaamti malee dubbii dhugaatii miti. Ganda isaa hin beeku. Maqaa isaa irra nalee beeku takka maqaa isaa. Araarsu maqaan isaa kan itti beekan Araarsu naamudaan kutti kuduree waliin dhiloonya miidiyaan waliin dhiloonya maqaan isaa Araarsu. Okay, Araarsu eenyuti? Wallah an Araarsu ittiin beeku malee ilaan gabbaa isaan gaafan Araarsu akka isaan hin beeku. Araarsu Abdusha mee warri komentii guutaa komentii godha warri maqaa isaa beektan. Gosti faamilii naa galchi. Maqaa isaa komentii naa godha guys. Okay, shabakaan na daraguu didee bargastii kannaan seenu. Anawaari Araarsu Abiraahim yaa kun warri komentii illee. Maali Nama qabu jirami? maaliif barbaadde dabbal sababni hoo Baruun fedhe maqaa isaa yoo beekte natti himi. Mee kaameeraa kee banni dura osoo kaameeraan banne dubbachuun haraami. Jannatan seenu. la ani kaameeraan banu sababa wajjin himi Okay. rakkoon qabu No, waan takka illee sitti himu kaameeraa banuu dandeessa moo hin dandeessu? kaameeraa banuu hin danda'u ammaan Okay, akka malee yoo jira kaameeraan banne waan takka illee sin gaafadhu waan takka illee natti himin sababni isaa itti gaafatamummaa hin qabdu waan ta'eef self confidence ayidellem dubbachuu maafi. Yalla. Okay, Abiraahim naa galchi jaalattu bakka isaa. Ayye, thank you. Naa galchi mucaa Abiraahim gosa naa galchi. Ayye, okay, biroo kiyya, okay, thank you. Halkan gaarii. inni sifaaf deemtaate Halkan gaarii, khalas, faamii eenyudha gosa faamilii kiyya waliin jeenyu kaa. Khalas, eega dubbachuu hin dandeenye nagamaan naa bu'i. Rakkoo takka illee hin qabu. Okay. janna Ayye. garbi afirraa dafi barsiin akka dubbisee Barra shabakaatu naanayya mootummaan hin buutu maarra koo egaa yaadaan waliin galle atumaan bu'ireen irra shabakaan naa dalaguutti hin jiru si buusuu hin danda'u. jabbuu hin danda'anis akkasuma ganna darbi firra
Mun si busani jiran ka. Marakat. Warri si busuni jira bar. Rakatin him buta wanti rakon hin jiru. Hikma atinin beekee itti meenu timi waisa. Atin arge malee dambala akkasittiin beeku baran. Ati Oromoodha moo Moronoodha? Ani Oromoodha lakki Moronoota nama fidanii barkana dubbii. Ani Oromoo. Waan kana ni deeggarta moo deeggartoota? Hin deeggaroon maaliif hin deeggara sabaan marfe? Ani Oromoo hin deeggaru. Hai. Waan inni fideen na sanu deeggara osoo namni nagaa fidillee wayyaa waan inni fideen deeggaraan. Maali inni bareedu? Bareedina achitti inni nuun gartu wanni fuuluma isaan ilaalimee fuularraa bar namni bar fuulumarraa waa beekaa bar kun. Oromoon fakkaatu jechuu keeti? Inni nu Oromoo miti Okay. Okay. Hayyee amma oduu ammee takkaan isinitti hima dhageeffadha. Maqaa isaa argannee jirra. Iddoo dhaloota isaatis ni barbaanna. Namni kuni lafee jaarraa abbaa gadaa, lafee elamoo qilxuu, lafee nadii gammadaa, lafee waaqoo guutuu, lafee taaddasaa birruutiin qoose. Akkuma isin hundi beektan Oromoo fi Oromiyaa waan ittiin qoosamu, waan ittiin safaatamu akka hin taane Oromoon waggoota hedduudhaaf, jaarraa baay'eedhaaf gatii itti kafaletti Oromiyaa fi Oromummaa wardiyaa dhaabbatee har'aan ga'e. Biyya lafaa kanarratti waa lamaan qoosuu hin dandeessu. Waa lama. Poolitikaa paartii ittiin qoosi, ittiin taphadhu, deeggari mormi, jijjiiradhu, rakkoo miti inni. Garuu waa lamaan qoosuu hin dandeessu. Inni tokko eenyummaadha, inni tokko immoo amantaadha. Barigixanya ነው ልክ ስልክ ምጅራ አማ ባለ ስገላ ደባል ጎ ዋጌቱ ደባል ሰለምገቱ በባለ ጊዜ ማለት ይሄ ፋራ የድሬ ልጅ ይሄ ፋራ የሲቲ ልጅ ማይም ኩኒ ሆላ ደሰኛቱ ሆላ ሁብዝኛቱ ሆላ ኸማ ከይሰገሎቹ ረቆራን ቀቡ ይሰራ ወላላን ነምኒ ኸሩመራ ፉሬ ካሬቲ ዋቲ ጉርጉረቴ ዋቲ ፈያቴቱ መኸራረ ገለክሱ ያዳ ደባል ፊደ ያዳ ሀረን ፊደ ያዳ ጅኒን ፊደ ፉደቴ ጉሉፉ ኩኒ ሆላ ደባጂ ሜዳ ጀነሬሽን አይደለም ኩን ዳሎታ ከኛ ራይ ምት ደዩሳ ደዩስኒ ሞ ገነተን ቀብ ዋላ ወጥቆሱ እንደንደሱ ኤኙማ ኬቲፊ አመንታ ኬቲቆሱ እንደንደሱ ኦሮሙማን ኤኙማ ዳሎታ ዲጋ ኡማን ኡመምቶታ ረቲ ኡሜዳ ሲገለማ ከናቢ ኦሮሞ ታኔ ጅራቻ ይራ ኦሮሞ ታኔ ጅራናስ ኦሮሙማ ዋዳ ተፈራሙል ቁንንደ ባይ ዘ ዌይ amantaan Oromummaa amantaan eenyummaarra laafaadha dhugaa dubbachuu amma gaafaan akkana jiru hedduun keessan aaruu dandeessan garuu dubbiin dhugaadha naamana maaliif hin qadhasin hin jaa fakkeenyaaf namni tokko amantaa gijjiirachuu ni danda'a rabbiilleen haqa godhe abbaan feete khabri abbaan feete amane je rabbiin gatii isaa immoo ni argattaas hin jedhu maratti amantaa gijjiirachuu ni danda'a magaalaa keenya waliin sobnu kana islaama taatee kiristaana ta'uu peentee taatee ortodoksii ta'uu ni dandeessi garuu Oromoon Amaara ta'uu osuma duutee badde hin dandeessu. Amarri Oromoo ta'uu nu mandanda'u duniyaa sana gubbatti waa lama barre waan takka barre wanti nuti barre maali dawaa amantaa barree jira koota amantaa tanarraa gara amantaa tanaa koota warra jiru amantaa tanarra tanaa gaarii warra jiru agarre garuu saba kanarra saba kanaa gaarii koota warra jiru agarre hin beeku biyya lafarratti nama amantaarraa gara amantaa dhufu agarre garuu nama sabarraa gara sabaatti dhufu hin agarre nama eenyummaarraa gara eenyummaatti dhufu hin agarre kanaaf Oromummaan muraa mataa keenyaati. Hoolaan adda nyaattu hoolaan kubzi nyaattu Oromummaa jaarraa dhaalleen safaatu hin dandeessu gatii siin argatti yoo carraaqataa baadiyyaa maatiin isaa torbaan takka keessatti to'annaa seera gala ooluu baate ani dabbaan dhaltuudha. Just like all topic Oromoo people dhugaan sitti magira. Carraaqataa baadiyyaa yoo maatiin isaa torbaan takka keessatti to'annaa seera gala ooluu baate ani dabbaalii miti dhaltuudha. Asirraanii finjaan tu qaba. Naa qabaddaa waraabaddaa sagaleetan waraabaddaati miidiyaa kanarra facaasaa anaa isiniin jedhe. Maatiin carraaqataa baadiyyaa haadhaa fi abbaan firri isaa ollaan isaa ganda dhaloota isaatii guuramee yoo poolis xaabiyaa naannoo isaa dhaabbachuu baate ani dabbaan mudheen qaba asirraa. Just like Oromoon Haayila Sillaas irratti kaduuleef Minilik irratti kaduuleef درجي رت خدوليب ويانا رت خدوليب أوبيديو رت خدوليب أورمون هنگار رت بدارينا تكابيبي وني نجيب جروبي
abduun jara kanaa Oromoo fi Oromiyaa diiganii mancaasanii balleessuu waan ta'eef. Eenyummaa kee balleessuu lubbuu tee balleessuudha ooli. Diinni Oromoo fi Oromiyaan dhufe Oromoos haa ta'u alagaas haa ta'u diina. Oromummaan waan tarkaan qabdu miti. Waan ijaan mul'ataati miti. Oromummaan waan akka qilleensaati, waan akka hafuuraati, waan maqaan jiraataati. Oromummaa mancaasuudhaaf lubbuu baasuu hin qabdu, lubbuun qabdu, lubbuun ati baaftu hin jiru. Lubbuun isaa maqaadha. Oromummaa balleessuudhaaf dhiinni ati dhangalaaftu hin jiru. Dhiinni Oromummaa maqaadha. Maqaan sun ammoo Oromoodha. Kanaaf lubbuu Oromoo baasuun maqaa Oromoo balleessuudha, maqaa Oromoo xiqqeessuudha, maqaa Oromoo tuffachuudha. Yaada kiyya kana namoonni hubannaa qaban, namoonni bilchina qaban, namoonni fageessanii yaadan ni hubatan. Hoolaan adda nyaatu garuu ni hubatu. Inni maal hubataa? Sandal qarshii 10 gurraacha biqiltuu kan sangatanii misanii fi sharaa Sudaaniin kaattu san kaatee gara yaasuudha. Kun ammoo xiqqeenyaa fi miti hojiidha. Rakkoo miti inni. Amma gowwaan dilli komentii godhu kun irra hedduun isaa warra amma keemaa keessa keessa jiru warra uwwa kana muka jafan qabdu. I don't know. Akkamitti akka yaaddu naan galu akkamitti kanaa sammuu si cufe. Mucaa tokko kalee baay'ee Facebook gubbatti waan wayita kabarreesse. Warri Saudii keessa jirtan kun mataa hoolaa nyaatinaa je mataa hoolaa. Arabni mataa hoolaa nyaata gaanii beektan hedduun keessan. Mataa hoolaa nyaatinaa je maaliif hoolaan kun mataa walitti horiyaa beekta yeroo hundoo gaa hoolaa limee laala. Hoolaan mataa walitti horiyaa. Mataa wallaa. Uumama tokko tokko. Kanaafi hoolaa hoggaa nyaatan gara miilaa kana fa'aa nyaadhaa malee gara mataa kana nyaatinaa jee barreeffame jaan tokko malee barreeffama sana argee hedduun gammadee sigalee inni naatee bakka barreeffamni sun. Kanaafi yoo carraaqataa baadiyyaa namni jaamu takka Araarsoo Abraahim dhalataan gaara mul'ataa laaftoo dirree magaalaa dhiiraa ammaa mojo ta'e kun torbaan takka keessatti maatiin isaa olaantummaa seeraatiin hin qabamne. Ani dabbal dhaltuudha. Kuni waada. Anaaf Oromummaan eenyummaadha. Anaaf Oromummaan lammummaadha. Nuti ganaa Oromiyaa biyya goone gannet. Ganaa Oromiyaa baasaboorri keenya akka inni Oromiyaa jiru goone gannet. Maatiin keenya haadhaa fi abbaan keenya Oromummaadhaaf gatii kafalaa jira. Nuti garuu dhaloota gowwaa, dhaloota faaraa, dhaloota dadhabaa fi dulloomaa taaneet Oromummaa waakkachaa jirra. Kuni kaayyoo birsiginnaati. Kaayyoo warra Amaaraati. Dhaloota keenya kana gowwoomsanii jaamsanii walitti buusanii if jibbisiisanii akka isaan eenyummaa ifii tuffatanii eenyummaa jijjiirratan godhuudha. Kaayyoon diina keenya. Irra hedduun hoolaa keenyaa kana hubatu. Moroonoo akka namaarra qabisa bitatee. Osoo amma siltee taana tokko jee alaabaa siltee takka tolchee namni alaabaa siltee na wajjin qabatee jee hunda bamoota Oromoo keessa miliyan. Dhalooteef dagate, dhalooteef dhabe, dhaloota du'e. Shorti mimoorkaa biyyaa majjeessan jechuudha warree kana kun. Sigalee ammallee Oromummaan eenyummaadha, Oromummaan dhiiga, Oromummaan dhaloota hin jijjiiramu. Naagalchi mucaa milkeessaa sana jaalattu. Milkeessaa keessa ollaa baase dhaamsaan qabaaf. Tokkoon arraan tana wanta qaar sirriitti himan fiidiyoo Khaalid kun waraabee takka dhaggeeffadheen ture Khaalid hedduu galatoon wallaahi fiidiyoo ati waraabde san dhaggeeffadheen imimmaan ija namara ammallee imimmaan namara seenaa Khaalid dubbatte baase waan an keessa dabre dubbatte maali fiidiyoon san jaalibsaan har'a eesii gira haati gatte san namoonni baay'een gaafaati humna qabdu gaafaati dhageetii qabdu gaafaati paawara qabdu gaafaati qabeenya qabdu fira keetii miti diinni kan keefin sitti ajaba beektaa. Sagaltama maqaa kee yaama beektaa. Sagaltama bilbila beektaa. Gaafa rakkatte, gaafa kufte, gaafa cabte. Nama biraatii miti jaalalleen tantee, nama biraatii miti saayibni qaleessa shururuu wal godhaa turteen sitti bilbilu beektaa. Sin bilbiluu miti yoo ati bilbilte bilbilliin dalagu. Biiziidha. Shaba kan qabdu siin jaa. Girrisaan irraa asirraa moroona gattuu fi carraaqataa gattuun osoo mucaan kun asirraa wixiq jee takkaan siin barbaaddu. Yaa wishaa yaa weeylak. Waliin beeynu. Mee har'a nama jaalibsaa iyyaafatu gartanii? Ana dabbaan irraa kaasii nama jaalibsaa irraa dubbatu gartee har'a jaalibsaan eessi gira? Obboleessi keenya kakalee wajjin qabsaa ture. Kakalee wajjin as gubbaa dhiiqisaa ture. Eessi gira har'a?
Eessa jira? Quba qabdanii? Sigalee? Mee carraaqataa baadiyyaa wasumma wallaahi wabillaahi ilkariim rabbii naman tahin kalaman tahin sii kakadhe maatiin isaa hidhamuuf ta'a. Informeeshinaan qaba. Gaafa maatiin mucaa kanaa hidhame nama bilbilee baasuun laalame. Mee nama gaafa maatiin mucaa kanaa hidhame bilbilee baasuun laalame. Summa ana dabbaalii jeeban informeeshinaan qaba. Kana sodaa malee hin jaammoo. Naagalti milkeessaa jaalatu gosa galee jiraatti. Dabbal Tokkummaa afaan naagalti. Yoo dubbattani carraa isiniif kan naaqoy. Waan takka qofa waada isin seeneetiin isinii kan nagarraa. Wallaahi siin jee wallaahi. Halkan kana nan bulchin informeeshinaan qaba. Maatiin mucaa kanaatii fi eenyummaa mucaa kanaa barbaadamaa akka inni jiru. Ammadee naagalchi ammadee sanfaa. Feetan amana feetan dhiisa dabbaal mootummaa miti na beektanii miskiina. Carraaqataa biyya Arabaati. Kaqabee hidhunaa miti. Informeeshinaan qaba. Mucaan kun garuu obboleessa kiyya. Waan hin taane jira. Waan gatii isa kafalchiisu jira. Waan kana dhaabu qabu. Hin dhaabu yoo ta'e immoo ni hidhamti maatiin isaa. Maatiin isaa gaafa hidhamtu meeqa keetii bilbila. Meeqa keetiitu maallaqa walii qabaaf. Meeqa keetiitu dhaqee gargaara. As jirra walumaan laalla. Eenyu akka gatii kafalu eenyu warra harka walii dhahee boru gaafa rakkoo akka wal duubaa garagalu as naansala miti rakkoo miti bara. Kaqabee hidhuudhaa miti bara. Yoo maatiin carraaqataa baadiyyaa torbaan takka keessatti firdibeetti dhaabbachuu baatte carraaqataa baadiyyaa as dhufee yaa sabaa yaa Oromoo abaantuun haala ba'ee ni dogoggoree namaan natti taphate naa isin balleesse yaa Oromoo xiyya dhiifama naa godha yoo wallaahi poolistaa yaarraa ajajnitti kan namee kara maatii isaatiin laal qabatu dubbitiidhan. Yoo isin guyyaa afur booda viidiyoo kana gattu arguu baattan ani fincaantuun qaba dhiiraa miti gatta kunoo carraaqataan dhufee jira naagalchu jaalattu carraaqataan kan dhufee jira naagalchu kunoo inni dhufee na fakkaata. Bas nice amma tolchitee jee carraaqataa shee riquu qabda galcha yaaboo naajjee galcha. Sheeru godha wallaahi wallaahi ani neesiyaanii mudiraaf. La yoo feete doorkisa jii. Dabbaa kee galatoomii waan jechuu barbaadu carraaqataa kan asirra fiddee yoo namni duuba jiraate isa kana yaada isaa baaftee dabarsinee osoo waliin kenninetti nama isa duuba jiru qorattee irra geessee lakkii namni duuba hin jiru akka nama dhuunfattiin ittiin taphachuudha uummadde waan kana kan joo taate ilma Oromooti arraasan Oromoo yoo kan joo taate dabarsinee waliin kenninu numaatu furmaata kana fiduu qabaaf. Sigalee mee mucaa kana fidaa ol galchaadha xiqqoo isaa wajji haasa'e. Kootu jiin kun an jalqabaa siree kun nama kuma sadii as ture du'aan kiyya doollee Saa'udii tahaa. Saya tu tanah kayak sasi tu kok kalbi kabar kurban kuntu kok ijak abang nagal cawban dan jausan wamelen jenda. Wallahi wamelen jenda. Ya ada timah video kan ada kepada lah. Ya ada timah kapte kan ah. Ani seduran ya carraaqataa daqiiqa 15. Oromoo diye isaan turre ragaan apa daqiiqa 5. Harka kiyyaanin taraa sadi sheritti wale dabbar sheritti haa hin godhan. Ani misengera mucaa kana taraa sheriin itti bilbile wallahi dubbii tana itti himuudhaaf. Sulteen mataan isaanii beeka sulteef dawwaleetiin jira sulteen naan dawwalee haa jiru gaafadheen jira. Milkeessa dabbaal ati mataan kan keedee misengera seen guyyaa lama duraan isin bilbile. Miseenjera guddaa keessaan jira. Anuu dabbaan naa dawwalte ittiin hima jeetiin narraa kaasuu didi. Ani ittiin hima jeetiin. Namni sodaatu nama kuma dhibba jaha jiraatti haa kanatti himi ati hin bilbilee waa'ee mucaa kanaa sin gaafadhe. Walla naa dawwaleetiin ittiin hima jee carraaqataan narraa kaasuu didi anu. Halkan kunnaan barihin mucaa carraaqataa jedhamu sani badhaasaa keenya mucaa natti himi mucaa keenya kaayiroo jiru kana. Isaa wajjin guuppii goonee hin barbaade. Milkeessa dawwalee, Ahmada dawwalee, Sulte dawwalee, mucaa kana qunnamuudhaaf waan kanatti himuudhaaf karaa keessaatiin waa meeqa yaale garuu argachuu hin dandeenye. Eegas boodaan dhufee sabni kun haa dhaga'u jee as gubba dubbadde. Ammas carraaqataa keenya yeroo qaba. Maatii ta'e miidhin jireenya kan balleessin wanni qoosaaf jaamtuun gatii nama kafalchifti. Waan ittiin qoosanii jira. Eenyummaan sababa bal'aa kanaa waan ittiin qoosanii miti. Faaruu girrisaatii fi laayikii girrisaa kana ilaalin gaafa ati kufte gaafa ati cabte jarri kun hundi bilbilan kaasu milkeessa irraa kaasi. Bilbila sirraan kaasanii siin jee osoo akka jarraa hidhamtee gabbuute
Itoophiyaa sanitti namni kaartii kudhanii si guutu hin jiru. Kunoo mee sifiin guutaa jiru amma. Khaalid Oromoo nama seenaa kanaa qaburraay. Ani nama seenaa kanaa qaburraay. Jaalib sarraa egzaampilii fudhadhu. Nam takka sultee mataan isaa kaartii kudhanii si hin guutu. Ni kijiba malee. milkeessa yookaan Khaalid. Sigalee. Waa dawwalaa fiti. Carraa seenaa jira. Yoo seenaa baate Sheeretti godha. Asiin guruppii keessa sagalee qabu jira rafne maduraani dhagaa. Kootu jayin. Hojiin ajjala dhumee kutee hojiin sheeretti. bilbili. Yaan. Hojiin. Dawwalii fi hojiin milkeessa. Okay. Ani waan fedhe mana cufadheen baara koota kan qabu dubbii tana naa qabadhaa naa waraabadhaa ollaa kaayadhaa carraaqataa baadiyyaa yoo torbaan takka keessatti wallaahi billaahi tallaahi maatiin isaa bakka jirtu bahuu baatte ani islaamaa miti niin kafara. Kuni waan inni informeeshina qabu waan inni qaama mootummaa irraa akka dhuunfaatti naan na gaafatanii akka mucaa kana basaasuuf. Ani rabbina shaahida maqaa isaallee hin beeku bakka dhaloota isaallee hin beeku. Sirgalee? Amma immoo dubbadhee jira wanni hundi ni baate na dubattis. Abbaan kiyya galatoomii aannan ofii jiina dhugii jetti yaan Oromoo siifin dawaa qaba. Ati immoo akkasi jirta. Ifiijii kootuu boodaaf dawaa siin dhabu waan jiru takkaaf isa kanaallee saachaa jirta. Itti dawwalanii si dhileessu. Dabbaan taphni kun dureen guddatu fillee ka'ee ammaan tana kan laalu kanatti inni nu Wanni dhaabbate. alaabaa jaatuun laal milkeessa isin shabaabata xiqqaadha. Wanni alaabaa jechuun siyaasaadha. Alaabaa jechuun siyaasaadha. Alaabaa tana nama meeqaa itti wareegamaa jira, nama meeqaa itti lubbuu dhabee, nama meeqaa itti naafa tahee alaabaa dheengadda dhiigaan taraaramte san faalleessuu mootummaa wajjin biyyattii wajjin wal faalleessuu waa meeqaa wal qabatti. Dhaloonni biyya tana jiru waan akkasii hoo uummate mootummaa irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a. Alaabaan isin akka qaban miidiyaa irra poostii godhaa jirtan tun dhiibbaa fiduu dandeessi. Wanni miidiyaa irra dhufe dhiibba fiddi. Saniifuu mucaan sana dhufee Dhugaa kanatti garuu dhaga yeroo deewaan isiimuu jira. Sultee naa galchaa sultee san naa galchaa hojii gira sultee. Yeroo dheertuu deemaatii miti galee wanni Sultee naa galchaa sun jaalatu. wanta godhanii ilaalanii miti. Isiinummaan tana dhaabbattee jirti. Tuyyarumaa fi bari yeruma ijoollee wal loltu, ijoollee wal qaltu, ijoollee gosummaa wajjin loltu tanumaa jecha malee waan dilas akkasitti qubna garii godhanii ilaalanii miti. Carraaqataan ajjala jira ol naqamee namni mooditee Ajjala jira bara dhufee. dhufee jira. Ajjala jira. Suuraa gandummaa wal loltee wal fixuurra waan akkanaa tana yoo sababa godhatanii tana afaan taphatanii wal dhiisan jechuuf malee kan mucaa waan kana uume wanti tun waan qubna garee. Na bilbilamee deebi'ee. Okay, ani ammallee waan kana dhiisi yoo dandeesse waan kana dhiisi keessaa bahi naan jaanii wallahi laazim. Kalas carraaqataa sagalee tanee dhagaa oo barbaadan keessaan itti himaa dubbiin gabaabduudha carraaqataa kiyya naafsi asii qabu. Khaalid. Wanni jechuu barbaadu baay'ee kiyya. Awwaan kana jalqaba irraa hin Mee viidiyoo guyyaa kana mu'ee maaksii warree agartan qoy wayni isin gaafadha. Viidiyoo mu'ee maaksii warree agartan guyyaa kana. Agartanii? Mu'ee maaksii viidiyoo isaa warree agartame? argaan jira mu'ee maaf deemee viidiyoo argaan share illee godhee jira. Mu'ee maaksii keenya kan argee kan dire dhaawsa warree viidiyoo isaa agartame? Facebook irratti argee. Anuu maxxansee jira TikTok kanarratti. Oke, tifu kali Kalau tidak, aku tak Angger akan- mang simbu sumber badan. Ragam ada untuk berdua baju yang untuk. Yaadu kana dhiyoo tanallee mana dabbar kana carraaqataallee finnee waan kana haasofnee turre ani wanni na jechuu barbaadu balayyan kiyya amantaan ni jijjiiramti an barbaachisa ta'uu danda'a oromummaa rabbiin namaa kan naan jijjiiramtu eebbisa addunyaa akka jee namni barumsa hin qabne wallaalaan akka bishaan gabatee irraa tiyye hadiin martuulee illee gadda barruu ajaa'ibaa takka maxxanseeti namni waan biraatiin ni qoosa eenyummaan qoosuun kun jecha sirriitti bitiyye hadiin martuun ijaaran ijaan isarraa silaa fakkeenya fudhachuu qaban. Isaa fi sultiin isa jala jiranii maali seeni Ajjala boolii jirani, ol seenaa sultee amana fi zamaan qaba. finne ajjala jirani. Maali kirikiriin isin qabdan dillitun ol gaddaa ol seenaa gastii ajjala jirtanii isiniin harku jira carraaqataa farakamee gajuun godhu jirta sulteetis dubbii isin lamaan deeman. Ajjala jirani. Ageeffadhu wanni tuni namni waa eenyummaa ifiitiin hin qoosu hoolayyiin irraan tana gartee mucaa kan akkatti laayikii gootee jala qaatee akka yeeyinaa deemtuun tuni namni kaleessa anarra feemasa ture hin jiru hundi keessan kijibduudhaaf feemasa ajaa'ibaatiin ture beekamtii ajaa'ibaa qabaachuu ture nama kana walitti qabnee mataa walitti hidhaa ture
namni tokko nama waliidhaa keessa abbaa tiiticha nama kan gargaaru jaalibsaan irraan tan asirratti gartee feemasa jedhee jaalibsaa goota keenya namni kasi deemaa ture san kijibduun irraa mucaa kana udaan keessee hidhaa keessee jala harka marachuu deemti warri irraan tan feemasa sin jettanii alaabaa jala harka marachuu laalee mutii irraa feemasa sin jettanii alaabaa Butuh ada fimbula. Oke tuh. Beekaa buti ifin beekaa buti rakaa sadiifi wanni kun tapha fakkaatti malee eenyummaa ifiitiin qoosuun hoolayyiin har'a nuti maroon hoolayyi deemu jiru kuni nama abbaa torba siila akka diqaalummaa isaanii firra ragaa ba'u jiran jechuudha. Diqaalummaa fi hattummaa fi wallaalumni isaanii firra ragaa ba'u jiran jechuudha. Jaldeesii irraan tana olii gad akkana yaa'u kuni osoo mi'eessoo achii dhumaa jirtu osoo jinaasar dhumaa jirtu osoo biyyi Gobas. Koi. Nah, di meja. Coba dapat. Excellent. Akasnya dapat dong harga dia tinggi. Situ bisa makan sagu tuh, uno wanita sa. Warabbal kabar ada meja akasnya di sukno. Koi, lagi apa? Gubaran nabar rae. Mucaa kana maqaan isaa Araarsoo Ibrahim Jama gara mul'ata uffee maddi oduu ijoollee Barzalaati. Excellent. Kottu ni nyaata. Yaa warra uffee yaa weelak. Mucaa naannoo kiyyaa uffee keetiin jira kanaaf warra kana katina. Yaa warra uffee mucaa warra uffee tiyani. Carraaqata uqsam billah rabbi si kakadde hin baatu kot. Wallahi wa billahi alkarim hin baatu. Awo edaatu warra uffeeti. Edaatu warra uffeeti. Warra Barzalaatti bar. Mucaa warra uffeeti awwadii sinaa beekeetiin jira kalaas. Warra Barzalaatti inni warra uffeeti wal beekna kalaas. Nama si barbaadu jirullee yoon keessaan sitti hime atuu ni beekta. Waliigallee? Hudduu ta'e qubaan qabadduuti maatii teetiif jii kootu ni malleessa jirii qabaddu walla. Uffeen tun karaa jila. Mana namaa uwwisuu miti mucaan mana namaa uwwisuu jira malee. Mee ijoollee warra uffee takka takka barreessaa guys. Ijoolleen uffee takka takka barreessaa uffee. والله بجاو الروبي تربي سنكاس نوانا بيقول نبرز ورا غولات سلطاني ورا غولات نو هو في وين دلا هو فين دوغو جلا غند خينيا انا ما برزالا لا هو فين كان موغا لا نورا كان موغا لا سيغري والروبي تكا بريسا جايز نو بجاو الروبي انا مني دمو سلطان انا اوزو ناس كيس تاو كوبان نبر يونا دي سورا غند ساني فيديو بعد نيرام والله ورب الكعبه والله وانت كان في وانت توري كان سجلا انا مره جاب سنه اتما ammaan siisaa qabu interese. Sultee ana beeka gandasa sultee na gandasa beeka ana fida sultee ana jira. Amara geeffadha oo ana misi piyaaso tartiibaan nama dubbadha. Laal dhageeffadha hanqa addunyaarra jirtan hinaafa dhiisa wallahi billahi ilmi namaa gosa fedhetti haa beekamu abbaan fedhe haa beekamu mucaan itti beekame itti hinaaftan hinaaftu wal geessi wallahi mucaan gowwaa paara oromummaan beekamta oromummaa gidirattee beekamta. Oromummaan tan ma isin irratti ka biddeena dhiichisu jirtan tan ami milaan reetan oromummaan eenyufaan kuna marokkoodha anuma moronoodha oromummaa beekamta eenyummaa kee jirtee beekamta naftanya inji jireenyummaa keenyu na gaafata eenyu eenyummaa kan kee feetu maqaa kee jirte malee oromummaa kee jirtu kaasi salla malee si salla wallahi wallahi si salla malee oromummaa kee jirtu maqaa kee jirte malee Age ban oromummaa isaa jibbe haadhu What wisha libda duranu sunte na hobi tilde mati biya qab dabar tu ko bas tege sur orgina balage me takkan ke asiboda sinna masudi ke se wal kalime gosan takkan ke sudi ke se wal kalime koy me sinna ma takkan ti amma asiboda sudi ke se wal kalime wallahi mati de ko bas ganya biget ilma sharmuta akka hobatan te hadasa ufte khema ke sadi ki tona sifakat me sudi ke se gosan gabbay wal kabi gandang gabbay wal kabi asiboda ماتي بيجاك بدبر هدوك بس يغني والله بالله إن قد اللي وان قد دلقو خانة دي بودرة نمو مخينا والنيات نونجان جنة كنو تراكتا بعد جرى فكيني برترين سنينجان ساروتا أكا خيما كسي جفتي خبزي متا كلا خايتي
Osoo ilkeen shukaa kan naqatee waan nyaatee dhiijiftoon si fakkaate dubbiin. Kofa dubbadde mi utee qabadde. Malee nam tokkollee yoo nama ni nafe addunyaa yoo dukkana kufree keessatti hafe rabbii rabbummaa isaa maaltu sarraa hafe imaanuu kenname nuutu biraa rafe yaa ummata shahadatayni walitti guduunfe funyoo aqiidaatiin kan walidhaa dhufe meegaa dammaqee yoo dubbiin siife malee nam tokkollee yoo nama ni nafe addunyaa yoo dukkana kufree keessatti hafe rabbii rabbummaa isaa maaltu sarraa hafe imaanuu kenname nuutu biraa rafe yaa ummata shahadatayni walitti guduunfe funyoo aqiidaatiin kan walidhaa dhufe meegaa dammaqee yoo Koi ni jira garbun illee qamadin illee boqqolloon Okay, qamadin gaafa callaa'e callaan qamadii eessa gala natti. qamadin xallaa maali gaafa callaa bakka Habibi ofin bulaa kiyya ifa manaa godhi haasawa akkati haasawuu barbaaddu kanaan turte maka haasaa jirru nasiyaa obbolummaa nasiyaa dhalootaa nasiyaa obbolummaa yoo ta'e koi brother koi sii galcha ati ma koi Khalid wayin gaafadha andu question one question kamti qabanan di ofin bulaa diaspora dami namni yaada namaa koi ofin bulaa ani yaada ko kuma yaada ndemnu koi ati diaspora da sa no yaada ndemnu bro nuti harree miti yaada nu fete demtu bar nama nuti diaspora dat okay koi bakka diaspora wani jedhamu takka hin jiru dhaggeeffadhu ijoollee diaspora miti yes or no biyya keenya jira wanni adda wal qoodamu hin jiru yes or no anti diaspora no dhaggeeffadhu diaspora maali diaspora caalaa iyyuu yaada ni jedha eenyummaa keeyoonimni ayya taaptaap godhe eenyummaa keeyoonimtu tanaan taaptaap godhe yoo diaspora taatee maatiin mucaa kanaa hidhamee doolaara 50 ergita qaama ijoolleen tun jeeyna warri alaabaa tolfate kun jeeyna wallahi harka namaatti deebitee qabatta gowwaa warrumatti oofta saa doolaara 100 kan arjumtu booda yaa weelak makiinaa kan kee oofaati sheeka kan kee nyaachaati asiira kan kee dhugaati akka jeeyna jetta dhuftee gowwaan kiyya kana sii dhagee warruma fiigaa booda mootummaan ni qaxaaqataa ati immoo teessee shishaa dhugda doolaara 50 kan tuuf mucaa kanaaf yaa kijiba deem bakka bartee dhaqee yaada kee kana dhuan harree miti yaada kee nafeetii deemtu yaada kee fudhatte malee kee fudhadhuan attu okay jinni ati moroon nuti eegarte muni morbite ani manoro wanni jaamatoni warruma duraanis salama maqaa sirreessi maal jettu manoro mbe hani mane manoro nageeffadhu jarri laalama amma nageeffadhu ijoolleen tuni yaa dabbal bar ijoolleen tuni waan isin tuni deemteen hin beektu barati ijoolleen laal qabaasni sodaattiimi sanumaa fi malee mee ijoollee tamtuutu ta duraan yaa'ii gootus tokko namni manoo hojii yaa'an jiru kun warruma duraan gartee miseenjera keessa taa'ee hidhee koo gartee haatee hidhee koo miqqanyumaa fi hattuudha malee inumaa dubbitan oofanii jinni kiyya qabxii bareedaa manaa fidde qabxii bareedaa manaa inumaa dubbitan oofanii warrummaan nama waliin naqaa ture dhiiga namaa dhangalaasaa ture jara kan akka ta'e barreemma ilaa lubbuu namaa tasuu achi booda namni wal tokko gaafatama fudhattan asii booda dhageeffadhu mee dabbal Saudi Arabiyaa tana na beeytaami lola hunda keessa naa jiraam silaa fakkeenyaaf naa quba qabaami wallaahi dabbal mee eega jarri kun gar tokko gale mee ilmi namaa tokko hawal tokko duraanii isaanumaa waliin nu duraa ture isaanumaa waliin nu naqa miseenjera keessa ta'anii malee wallaahi yoo ilmi namaa tokko biyya araba wal tuqi anaa masulummaa fudhata nama kuma lamaratti wallaahi ijoolleen takka kutaa namatti hin buutu akka harargetti namni gosummaa wal tumu hin jiru duraaniis isaanuma kutan galan telegiraama galan hattu nurraa hattumaa fi sharmuuta achi keessa geemii haa taphatanii dhaqanii obboleesso geemiif nama waliin qabatan malee gaafa geemiitiif nama waliin qabatan malee siyaasaadhaaf malee inuu dhiyoo tana tokko moroonoo ta'eeti tokko oromoo ta'ee geema taphataniiru. Golle moroonoo taaptaaf godhaa jira tokko asii beeku shaqalatu jira beekadhu isaaf biizinasa beekadhu gowwaan kiyya moroonoo jee dhaqee quba isaatiin jawwaala isaa kaa godhaa bula argan guutuu.